Lakkutti barbaannee heerumnallee nama tokkotti moo hin ta'unni. Maali yaaddume waan sun irratti gaa fedhii jechuun isni saayinsiin Nama jiru. tokkotti heerumu kun akka aadaattis akka amantii keenyaattis hin ta'u nama garaa garaatti heerumuu dandeenya. Carraan hin beekamu. Ta'uyyuu itti gargar hin baanu ta'ee olirraan fagaannu ta'ee sargiin keenya itti guyyaa tokko ta'ee fa'aa. Baay'ee natti tola. Gaafuma deenyullee osoo ulfaana deenyee faana natti tola dhugaa rabbii. Si galeerame. Manni keenya sitti olirraan fagaatu ta'ee carraa akkasitti argame. Yaani rabbi waan godhu hin beekamu laa sarraa malee sabarii hin beeknu. Sargiin keenya garuu itti hojjetin ta'ee baay'ee natti tola gaafa rabbi guyyaa sana geessisee ta'u jechuudha. Meegaa kanaan wal qabatee hireen bakka nama buustus hin beekamu hireen fallaana waan isin namaa fuutee fudhatu jaa Oromooni utuu akka carraa ta'e jaalalti immoo fala gooyitaatis ni jaama mitiire nama tokkorraa jaalalli sin qabe akkam gootume. Aannan dhiisaa. Isin nanni isa jettee kan jirtu hawwinaaf akkam gooti. Nanni isaa garuu filannoo isaatu murteessamaniire. Yoo ishee filateedha waan tokko gochuun danda'amu. Yoo namtichi ammoo lamaan maqaa isaaniin fedhaa jiru. Kuni waan ta'u miti kaa. Namtichi madhiisna kaa. Namtichi madhiisna kaa. Namtichi madhiistu malee waliin hin heerumtan jechuudha. La'aatti. Abbaa mana tokkotti hin heerumu. Abbaa mana lamatti garuu mana tokko osoo saalooniin keenya tokko ta'e manni ciisichaa keenya adda adda ta'e maal ta'a? Abbaa manaa lama ta'e saalooniin tokko. Saalooniin tokko ta'e Jireenyi keenya tokko ta'e manitaatti gargar ba'uun hin danda'ama. Yookiin immoo fooqii fi gajjallaas ta'uu hin danda'amu. Beekamu rabbi waan nu godhu yoo. akkasitti yaaddanii jirtu jechuudha. Osoo addan baanu ta'e rabbi addan hin baasin garuu. Adda isin hin baasin sinaa milkeessu si yaaddan isiniif haa milkaa'u. Haa ta'u haalaan namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota keenya damdamni jaalalaa keenya guyyaarraa obboloota lamaan akkasumallee lakkuu ta'aniiti jireenya isaanii erga dhalatanii kaasanii hamma guyyaarraatti waliin gaggeeffataa jiran bifti isaaniillee hedduu wal fakkaataa akkasumallee haalli filannoo isaanii fedhii nyaata isaanii fedhii uffataa isaanii akkaataan itti rafanii keenillee hedduu kan wal fakkaatu gargar ba'anii hin beekne wajjin damdama jaalalaa keenya gaa damdamichaati kan nuti jirru ammallee sagantaan keenya akka itti fufetti jira haga xumuraatitti gaa dhufaana bu'aa isiniin jenna tole mee hawwiidhaan gaafadha lakkoofsa meeqa uffatti kophee isin? 39. Okay. Uffata ammoo meetira meeqatu isiiga amma fakkeenyaaf carqee akkanaa hodhachuudhaaf meetira meeqatu isiiga? 5. Meetira 5. Meetira 5 guutuufitti? Akka uffatichitti hodhamudha garuu gaa. Uffati bal'inaan hodhamu meetira baay'ee barbaada. Uffata akkanaa yoo ta'edha. Malee saayiziin keenya tokko iljaala. Tokko iljaala. Lakkoofsa meeqa uffatti hawwiin kophee? 38. 38. Ati 30 fi? 9. 9. Tokko iljaata jechuudha. Tokko iljaala. Isiif ammoo uffata akkanaa hodhisiifachuudhaaf carqii meetira meeqatu isiigaa? Afurii foyi. Anshanin fixee afurii foyi bal'aadha wayyichi saayiziin isaa waan ta'eef jechuudha. Garuu gaafa wayyaa isa kan itti deebinu saayizii tokko caalaan xinnoo ishee nan furdadha waan ta'eef isheen miidiyeemii laarjiin uffadha. Akka kanatti gargar baasta. Wayyaa keenya akkasitti gargar baasna malee gargar hin baasnu. Lakkoofsi tokko waan ol caaluu fi lakkoofsaan gargar baasna. Dalimee isin keessaati eenyutu maallaqa hedduu balleessa? Qofaatti waan balleessu hin qabu. Waan kana balleessin. Waan godhan waliin goona waan ta'eef waan balleessina yoo balleessina ulfaanu. Garuu waa bituu baay'ee jaallatti isheen. Waa bituu birriin akka jiraannan waa baay'ee bituu barbaaddi. Dhiisi isheetu naan jedha malee amma fixa. Baay'ee baasuu jaallatti waa bituu jaallatta jechuudha. Waa bituu jaallatti. Ati maalirratti maallaqa baasuu barbaadda? Waan akkamiirratti yoo baaste si gammachiisa? Maallaqa kee yaa waan nuuf ta'u irratti hin baasna waan manaaf ta'u irratti baasna waan adda ta'e irratti garuu waan baasnu qabna.
Ana haadha koodhaa mucaan tokko jirti mucaan keenya kan guddifanne tokko afurtaanidha kan nuun jiraannu kanum baasnus waan manaaf yoo ta'e malee waan akka kosmootiksii keenya waan tokko waan nu barbaachisu kan irratti malee waan addatee waan irratti maallaqa baasnu wanta kosmootiksii ta'es wal fakkaatuma fayyadamtu hundumtuu mi haalaan namatti tola sirbas gaa waliin dhageeffanna jettaniiti kan isin jirtanii filannoon sirbaa keessan akkam sirba lallaafaadha moo sirba nama shubbisiisu moo sirboota akkamii dhageeffattu? Lama masaan dhageeffanna. Ni sirba baay'ee jaalatta kan waliin dhageeffattanii hedduu isinitti tolu hunda caalaa. Jirraa caalu. Sagaleedhaan jettu sagalee keessanii hedduu ulfaatan fakkaata. Jirra. Bakka baay'ee jaallanna waliinis baay'ee yeroo baay'ee dhageeffanna.